Namoota vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamu keessaa kanneen qoricha sirnaan fayyadaman fayya buleessa ta'uurraa darbanii akkuma lammii kamiiyyuu guddina biyyaatiif gumaacha gochaa jiru jedhame. Biiroon Fayyaa Oromiyaa raawwii hojii ji'oottan salgan darbanii gama ittisaaf to'annoo HIV/AIDStiin hojjetaman Adaamaatti qorateera. Gabaasa dabalataatiif Ayyaanaa Cimdeessaa. Gama raawwii hojii ji'a sagalii HIV/AIDS ilaallatee Biiroon Fayyaa Oromiyaa qopheesse kanarratti gabaasni garaagaraa dhihaatanii irratti mari'atameera. Biirichatti Daayirektoreetii ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS Dr. Tasfaayee Zarfuu gama ittisaa fi to'annoo HIV/AIDSiin hojiin gaariin hojjetamanis hanqinoonni ni mul'atu jedhan. Qaamoleen fayyaa hubannaa argataniin qoratanii dhukkubsattoonni akka qoricha fudhatan gochuu irratti hanqinni jira. Yeroo ammaa namoonni 100,000 fi 29 ta'an fayyadamoo qorichaa ta'aniiru jedhan. Gama kanaanis hanqinoota jiran ilaallee akka guuttannuuf cimnee hojjechuu qabnaa jedhan. Gama ittisaaf to'annoo HIVtiin ol qabatee raawwiin jiru gaariidha. Maal keessa dabarree jirra? Ittisaaf to'annoo HIV gaafa jedhu waan sadii sirriitti yaadachuun gaarii ta'a. Inni tokko hubannoo uumuudhaan ol qabatee hirmaannaa hawaasa hundaa kan ta'e yookiin malti seektoraal respoonsiidhaan maaltu hojjetamaa jira manneen barnootaa irratti. Meega piroojeektiiwwan adda addaa irratti, yuunivarsiitii irratti, kolleejii irratti hubannoodhaan ol qabatee kan jiru keessattuu piirseeshiniidhaan sirriitti kennamaa ture. Gaaffiin jiru barnoonni ni kennamaa garuu hawaasni sun erga hubannoo fudhataniin booda dhaabbilee fayyaa naannoo sanitti maamilii ta'anii jiran qaamolee sana teesti godhanii qoricha irra kaa'u irratti akka rakkootti mul'achaa ture waan ta'eedhaaf isa kana sirriitti qabannee hojjechuudha. Qaamolee hirmaannaa hundaatiin maaltu hojjetama keessattuu HIV idileessuudhaan ol qabatee 2% bajeta san qabachuudhaan ol qabatee ammas akkaataa hooggansi itti qabatee jiru garaagarummaa qaba. Inni guddaan hojiin bal'aan hojjetamee jira. Bu'aa bahii keessa dabarree as geenyee jirra. Qaawwi bal'aan jira. Progressiin gaariinis jira. Turtii guyyaa lamaan kana keessatti wantoota amma jedhame kana laallee assignmentii adda bahees ka fudhannee ka deemnu ta'a. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Gushaa Balakoo hojiileen HIV/AIDS to'achuuf hojjetaman dhimmoota gurguddoo sadii irratti xiyyeeffataa jedhan. Kan jalqabaa sababa HIV/AIDStiin dhibeewwan haaraan biroo akka hin uumamne gochuu, lammaffaan bu'aan dhumaa tajaajila fayyaa dhibee kanaa akka fooyya'u gochuu yoo ta'u, innis namoonni dhukkubsatan dhiyootti qoricha akka argatan gochuu, kan sadaffaa yaala madaalawaa ta'e garaagarummaa tokko malee kennuudha jedhan. Kaayyoon ittisaaf to'annoo HIV/AIDS akka waliigalaatti kan irratti xiyyeeffatu tokkoffaa namoonni haaraan akka HIV/AIDSdhaan hin qabamne gochuudha. Lammaffaa yaalii fooyyessuudha. Sadaffaa walgitiinsa tajaajilaa namni dhiyeenyatti tajaajila isaa akka argatu, namni baay'ee saaxilamaa ta'e tajaajila fayyaa gama HIV/AIDStiin jiru addaan qooddaa tokko malee akka argatu gochuudha. Waan gurguddaa kan irratti hojjetamaa jechuudha. Namoonni qoricha HIV/AIDS fayyadaman yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiru jedhan. Ragaan gama kanaan jirus ciminaan qindaa'aa jiraachuu himaniiru. Hammi vaayirasii HIV/AIDS dhiiga keessaas akka gadi bu'u ta'eeraa jedhame. Namoota 100,000 fi 29 ta'an qoricha fudhachaa jiran keessaa namoonni 100,000 fi 1,000 vaayirasichi dhiiga isaanii keessaa gadi hir'atee fi akkuma lammii kamiiyyuu hojii isaanii hojjechaa jiru jedhan. Lammiileen vaayirasicha wajjin jiraatan hundi jireenya fayya qabeessa akka jiraatan gochuuf immoo daran hojjechuun barbaachisaadha jedhan Dr. Gushaan. Kana gochuuf immoo qorannaan HIV/AIDS cimee itti fufuu qabas jedhan. Ji'oota salgan darbanitti namoonni miliyoona 2.5 qoratamaniiru. Kanneen keessaas namoota 8,097 irratti vaayirasichi argamuutu himame. Akka waliigalaatti ji'oottan sagalan darban keessatti namoota miliyoona 2.5 ta'an qorannoo HIV/AIDS gooneefii jirra. Namoota kanneen keessa namoonni 8,097 ta'an pozitiivii ta'aniiran jecha. Kana jechuun vaayirasiin HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamee jira jechuudha. Kanaaf facaatii waliigalaatti wal bira qabnee yoo laallu hawaasi HIV dhiiga isaa keessatti qoratamee argame parsantii duwwaa 3 ta'a jechaadha. Kana jechuun naannoo Oromiyaa keessatti hawaasa baay'ee bal'aadha. Naannoo miliyoona 50tti laakkawamu. Kana keessa yoo ilaallu parsantii duwwaa 3 jechuun hiika guddaa qaba. Lakkoofsatti hojii jijjiirree namoota miliyoonaan laakkawaman ta'uu danda'a. Namoota baay'ee guddaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa keessa akka waliigalaatti tilmaama jiruun namoonni 156 fi 164 ta'an vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jira jedhamee yaadama jechuudha.
namoota 156 kana bira dhaqqabuuf deemna jechuudha. Kanneen keessa hamma ammaatti deemsa deemamaa tureen kan bira gahame namoota 132 fi 164 naannoo akkanaa ta'an bira gahuun danda'ameera. Qorannoon taasifamee fi vaayirasiin HIV AIDS dhiiga isaanii keessa akka jiru adda bahee jira jechuudha. Facaatiin vaayirasichaa saffisa barbaadamuun hir'achuu baatus hojiin ciminaan yoo hojjetame daran hir'achuu akka danda'u abdii namatti horaa jedhan Dr. Gushaan. Tarkaanfii fudhatamaa jiruun yeroo irraa gara yerootti gadi bu'aa facaatiin jiru gadi bu'aa jira kan jedhu qabna malee HIV AIDS dabalaa jira kan jedhu hin qabnu. Haa ta'u malee akka bakkaa bakkatti dagannaa godhamuun bakkeewwan tokko tokkotti lakkoofsa ol ka'a. Akka waliigalaatti akka Oromiyaatti garuu HIV AIDS saffisa barbaadamuun hir'ataa hin jiru malee akka waliigalaatti hir'ataa jira kan jedhu qabna. Obbo Abbabaa Maammotti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaati hojii ittisaaf to'annoo HIV AIDS xiyyeeffannaa addaan hojjechaa jirraa jedhan qorachuuf qoricha akka fudhatan gochuun hojii dursa argatu ta'uu himaniiru. Godinni keenya dhibee HIVdhaan godina saaxilamaa keessaa isa tokko. Kana hojii bara kana keessatti hojiiwwan gurguddoon karoora akka biyyaatti bee akka naannoo keenyattis bee jiddugaleessa godhachuudhaan inisheetifoota gurguddaa jaatu jira. Jaasan jiddugaleessa godhannee qorannoo gaggeessineen bara kana teessoo irratti yookaan qorannoo irratti parsantaa 100% ol deemnee jirra. Kana keessas namoota HIV positive ta'an parsantaa 75 55 aga 75 gaanii jira magaalonni tokko tokko. Kana keessatti yoo laallu viral load aspiration keenya namoota qabaman yoo laallu warra qorichoota fudhatan yoo laallu parsantaa 97 irra geenyee jirra. 395 taargetii nusan keessa lama milkeessinee jirra. Tokkotu nafa isaan immoo kurmaana Afrikaa kana keessatti taargetiin akka biyyaatti taa'e sun yookaan bakkee gahuudhaaf ta'ee san bira gahuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Keessattuu manneen dhugaatii keessatti sirriitti hojjechaa jirra. Inni biraa konkolaachitoota karaa qaxxaamuranii deeman kana irratti isaan uummata naannoo isaanii mariisuudhaan akkasumas konkolaachitoota mariisuudhaan qorannoon bal'inaan gaggeessaa jirra. Dubartoonni tanaan dura qoratamanii pozitiivii ta'an walancitii irra hin qabna, mataa irra hin qabna, maqaa irra hin qabna, bilbila isaanii hin qabna, mana manatti deemaniiti yoo kan badanillee ta'e bilbilaan hin barbaadanii mana mana deemanii barbaadanii namoonni sun akka addaan kun gorsi yeroo yeroon ogeessa fayyaatiif hin kennama. Haga ammaatti rakkoo guddaadha jennee chaalenjii ta'ee nu mul'ate hin jiru. Kana bal'inaan sirriitti iddoo biraatillee kan deeman yoo ta'e iddoo biraatitti iddoo yaalamuu danda'anitti rifarii goona jechuudha. Aaddee Xeeyibaa Kamaal dhaabbata miti mootummaa hundee jedhamurraa dhufan facaatii HIV AIDS to'achuu fi biiroo fayyaa Oromiyaa deeggarree qindoominaan hojjechaa jirraa jedhan. Hojiin hojjennu irratti akka bu'aatti wanni lakkoofnu maalidha? Inni jalqaba community knowledge isaa yookiin awareness isaa sirriitti dabalee jira. House to house volunteerota qabna mana irraa deemanii hubannoo uumuu ni kennanii tokko hubannoo uumuudha. Inni biraa immoo qoricha irratti adheeransii isaanii sirriitti cimaniidha. Warra qoricha jalqaban sirriitti akka itti fufan kan godhudha. Innillee bu'aa tokkodha. Maaliif adheeransiin isaanii yoo gaarii ta'e namoota biraatitti dabarsuun hir'ataa waan dhufuuf kunillee waan tokkodha. Kan biraa stigmaatu ture. Stigmaa fi discrimination sirriitti cimaa ture community irratti. Isa kanarratti demand creation irratti sirriitti waan dalanneef bu'aa gaarii wajjin finneerra jedheetii yaada isa kanuma.